Yooyaa shamaa kan jirtu hordoftoota keenya kabajamoo. Ganni kun akkam isinitti jira? Eeyyeen egaa hordoftoota keenya kabajamoo. Waqtiin kun akka biyya keenyaatti waqtii murteessaa ta'uu hubannee waan qabnu akka nutti hin qorrine uffannee yeroo itti hojjetaan biiroo hojii isaa idilee biratti yeroo itti ashaaraa magariisaa dhalootaaf dhaabu waan irratti ramadamee jirutti yeroo itti uummata isaa haalaan tajaajilu qonnaan bulaan keenya yeroo itti yeroo kamuu caala ciniinnatee misooma biyya isaaf hojjetudha. Maarree nutis misooma biyyaa finiinsuu fi nageenya biyyaa tasgabbeessuuf yaada barsiisuu tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa nu hordofaa isiniin jenna. Gochaan Gibxii fi Sudaan Itoophiyaa balleessuuf harka wal qabatanii godhan kan obsa nama fixachiisudha. Kana immoo ofirraa qolachuun kan danda'amu tokkummaa keessoo keenya cimsuun ta'uu qaba. Yeroo hin dhabamnetti Sudaan maaliif daangaa Itoophiyaa cabsitee seentee laata? Sudaanii fi Gibxi harka wal qabatanii baandota biyya keenya keessa socho'an waliin ta'uun gochaa badii isaan gidduu kana gochaa jiran sababa hedduu qabaatus adda durummaan guutiinsa hidha guddichaa keenya gufachiisuuf akka ta'ee fi mootummaan keenya fuula isaa gara misoomaatti naanneeffatee jiru fuula isaa misooma irraa gara waraanaatti jijjiiruuf akka ta'e ifadha. Daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti walitti bu'iinsi xixiqqoon erga uumamuu eegalee kan ture ta'uu fi lafti Sudaan naaf mala jettus gaaffiin isaa erga gaafatamuu qabee gidduu kana osoo hin taane gaaffii turedha. Sudaan yeroo hin dhabne keessaa amma qocolloo akkasii barbaaduun ishee duuba ishee Gibxi dhaabbattee jedhi akka jechaa ni jirtu beekamaadha. Sudaan daangaa keenya kiiloomeetira hedduu daangaa keenya cabsitee seentee meeshaa waraana ammayyaa qabattee waraana bakka bu'insaa kan nurratti gaggeessaa jirtu sababii Gibxi duuba dhaabbattee misooma keenya gufachiisuu feetuufidha. Gibxi laga keenyatti baroota hedduu ofii isheef dhuunfattee waan itti fayyadamaa turteef amma garuu gaafa qabeenyi abbaaf haa deebi'u jedhamu liqimsamuu fi hin dandeenye. Keessumattuu erga guutiinsi bishaan hidha guddichaa eegalee as ji'a adoolessaa keessa shira adda addaa qindeessuun hojii biyya keenya boqonnaa dhorkuu hojjechaa jirti. Gibxi baroota dheeraaf Itoophiyaa qoccolaa akka as geesse ni beekama. Haa ta'utii garuu afaan malee homaa tokko illee kan ittiin Itoophiyaa mootu qabaattee hin beektu. Qoccolloon Gibxi qoccolloo onnee osoo hin taane qoccolloo dabeessaa ta'uu gootonni keenya kan lubbuun jiranis ta'ee kan lubbuun hin jirre ragaadha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa dadhabeera jedhanii yaaduun baandota biyya keenya keessaa warreen garaaf bulan kan biyya isaanii garaa isaaniif dabarsanii laatan arganii fokkorsuun sobaa Gibxis ta'ee Sudaan kan eegamudha. Itoophiyaan biyyoota ollaa dhiisii biyyoota gurguddoo kan akka Xaaliyaaniif jilbeeffattee akka hin beekne seenaan ragaadha. Gibxis ta'ee Sudaan rakkoowwan tokko finxaaleeyyii shanii Amaaraa, Gambeellaa fi Juuntaan badii badanii balleessuu biyya keenya keessatti raawwataa jiraniin uraa isaan uraniin jalan hulluuqa jedhee yaaduun isaa dogoggora guddaadha. Finxaaleeyyiiwwan kanneen irratti mootummaan kallattiiwwan arfaniinuu tarkaanfii keessa deebii hin qabne irratti fudhachaa jira. Gama Sudaanii fi Gibxiinis yoo ta'e Itoophiyaan jaalalaan moo'uu malee lolaan moo'uutti hin amantu. Rakkoodhuma Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti uumamee wal qabatee muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun yaada isaanii karaa toora feesbuukii isaanii katabaniiru. Biyyoonni lamaan obboleeyyan ta'uu eeraniiru. Biyyoota lamaan gidduu rakkoon jiraachuu kan ibsan ministeerri muummee Abiy Ahmed obboleeyyan kunniin rakkoo isaan mudate furuuf tattaafachuu fi tumsa taasisuu qabu jedhaniiru. Biyyoota lamaan walitti buusuu qaamni barbaadu jiraatus qaamoleen kunniin walitti bu'insa uummata biyyoota lamaan irraa bu'aan argatan hin jiraatu jechuun ibsaniiru. Dhiibbaa humna alaan biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdeen uumamuu akka hin qabne hubachuun of to'achuu fi walitti bu'insarraa of qusachuu qabnas jedhaniiru. Afuura diinaa jidduu keenya galchuu caala misoomaan wal tumsuun waliin guddachuutu nurra jiraatas jedhaniiru. Maarree yaada muummee ministeera keenyaa kana wanti adda isa godhu akka mootummaa Sudaan dhaadachuu wallaalee osoo hin taane bu'aan waraanarraa argamu tokkollee akka hin jirre waan hubataniif ta'uu beekamuu qaba. Itoophiyaan seenaa jireenya isheetti waraana hedduu gaggeessitee mootee birmadummaa ishee fi uummata ishee kabachiiftee jiraachuu malee mo'amtee kolonii jala bultee hin beektu. Waraana hin feenu nagayaan wajjin jiraachuu barbaanna jechuun sodaa akka hin fakkaanne baandaan keessaa diinni keenya alaas hubachuu qabu. Dhaadannoo fi fokkorsuun wayyaaneefuu kaan lubbuun dabarsee kaan holqatti naquu malee faayidaan argamsiise akka hin jirre beekamaadha. Hidha guddichaa keenya akka eegalletti shakkii fi sodaa tokko malee marsaa sadaffaa waliin taanee ni guuttanna. Gaafa boofti nama nyaatu lootuun afaan namatti banti akkuma jedhamu rakkoo finxaaleeyyiin biyya keessaa uumaniif Itoophiyaa irratti waraana banuuf dhaadachuun bu'aa hin argamsiisu. Gootummaan hojiin malee fokkorsuu miti. Qaamni keessaas ta'ee alaa taa'ee fokkoru kamuu gootummaa waan hundumaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy irraa barachuu qaba. Gooticha waraanaa Shiraaroo hanga Gaashanaatti seenaa galmeessise, gooticha nagayaa kan Noobeela nagayaa addunyaa nu gonfachiise, gooticha misoomaa kan dinagdee Itoophiyaa fooyyesse, gooticha ashaaraa magariisaa kan riikardii addunyaa cabse, gooticha beekumsaa kan kitaabolee hedduu katabe, gooticha uummataa kan rakkoo hawaasaa fure irraa barachuun murteessaadha. Rasaasa baatanii deemaniif goota jedhamuun hin danda'amu.
Piroofeesara ta'uun hayyuu nama hin jechisiisu. Dooktara baataniif uummata nama hin jaalachiisu. Hundumtuu waan qabuu fi waan danda'uun biyyaaf dhaabbachuun garuu gootummaa nama dhuunfachiisa. Birmadummaa biyyaa kabachiisuun nama boonsa. Lagaaf gandaan sanyii filanii boo'uu dhiifnee misooma keenya meeggaa piroojeektii ta'an taafofsiisnu. Bakka sagalitti wal qooduu dhiifnee tokko haa taanu. Hidha guddichaa keenya tokkummaan haa guuttannuun dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa hanga qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.